रेडियो warra Wangeelaati. Reediyoon warra Wangeelaa tokkummaa waldooti Oromoo warra Wangeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoobsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti kan isin qaqqabu Tamsaasa Wangeelaati. Kun reediyoo warra Wangeelaati. Harka fuunee attam jirtu jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota reediyoo warra Wangeelaa. Reediyoon warra Wangeelaa sagantaa ishee guyyaa har'aa qabattee kunoo dhiyaatteetti. Sagantaa keenya har'aa keessatti ergaa sagalee waaqayyoo kan nuu fidan lubaa Bulii Bayyanaati. Lubuu Buliin mataduree humna amantootaa jedhu irratti walitti aansuudhaan torbanoota dhufaniif sagalee waaqayyoo nuu hiru kutaa tokkoffaan barsiisa kana faarfannaa kanatti aansee dhiyaataa hamma xumura sagantaa keenyaatti lakkoofsaan waliin turtan kan isin affeeru qopheessaa raadiyoo warra Wangeelaa ani Robsan Makooti sagantaa keenya wajjin yeroo ibbaa qabaadhaan isiniin jedha. Yesuus yaa hoolaa waaqayyoo Yesuus yaa hoolaa waaqayyoo Yesuus yaa hoolaa waaqayyoo Yesuus yaa hoolaa waaqayyoo qalamteetoo duuteetoo cubbuu addunyaas baatteetoo siif malaa galaanni ulfinni guddinoo Yesuus yaa hoolaa waaqayyoo Yesuus yaa hoolaa waaqayyoo Yesuus yaa hoolaa waaqayyoo Yesuus yaa hoolaa waaqayyoo qalamteetoo duuteetoo cubbuu addunyaas baatteetoo siif malaa galaanni ulfinni guddinoo ulfaadhu siin eebbisa ulfaadhu siin eebbisa galatan siif baay'isa ulfaadhu siin eebbisa ulfaadhu siin eebbisa ililleen siif baay'isa ulfaadhu siin eebbisa ulfaadhu siin eebbisa faarfannaa siif baay'isa. Attam jirtu nagaa waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u. Ani Pastor Buliidha. Har'ammoo waaqayyoo yeroo kan biraa nuu kenne walitti deebineerra maqaa waaqayyoo waaqa keenyaa kan eebbifame haa ta'u. Har'a sagalee humna amantootaa yookaan the power of believers jedhu irratti walii wajjiniin sagalee waaqayyoo hirmaanna. Kutaan wangeelaa nuti dubbifannu macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 40 lakkoofsa 27 hamma 31tti maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin dubbisaa akkas jedha. Yaa Yaaqoob yaa Israa'el karaan koo waaqa duraa hin dhokate firdiin koos waaqayyo koo biratti anaaf hin ilaalamne jettee maaliif dubbattaa maaliifis komattaa ati hin beekne re'i hin dhageenye si re'i waaqayyo gooftaan bara baraan jiraataadha. Inni isa guutummaa biyya lafaa uumeedha. Inni hin muduqu hin dadhabusi. Hubannaa isaas namni qoree bira hin ga'u. Inni warra dadhabaniif humna hin kenna. Warra aangoo hin qabneefis jabina hin kenna. Ijoollonni hin dadhabu hin muduqu dargaggoonnis gufatanii hin kufu.
warri waaqayyoon abdiidhaan eeggatan garuu humni isaanii hin haareffama. Akka joobiraas balali'anii ol hin ka'u. Hin fiigu garuu hin dadhabani. Hin adeemu garuu hin muduqanii jedha. Hin kadhan. Yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Yeroo kana kan nuuf kenne si ammas immoo kunoo fuula kee dura jirraa. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin sagalee kana keessaan nutti dubbadhu. Ati yaa Waaqayyo Gooftaa humnaan nama guutta. Humnaan nama guutuu duwwaa miti. Yeroo namni dadhabutti immoo humna namaa haaressita. Yaa Waaqayyo siin kadhadhaa ofii kootiifis warra yaa Waaqayyo dadhabbii keessa jiran kadhannaa dadhaban, waaqeffannaa dadhaban, gara keetti dhiyaachuu dadhaban, jireenya amantii dadhaban. Yeroo kanatti nan kadhadha maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin humni isaanii haaromu. Gooftaa Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo ati siif wanti hin danda'amne hin jiru. Kan gaddee yeroo kanatti humna dhabe, kan humni isaa laaffatee jiru maqaa Yesuus Kiristoosiin lafa kufee haa ka'u. Fuula kee duratti dhiyaannee jirra yaa Waaqayyo harka keenya nu qabdeetta gannuun dhiisin. Humna keenya haaressi, humna kadhannaa keenya haaressi, humna waaqeffannaa keenya haaressi. Yaa Waaqayyo Gooftaa sin kadhadhaa. Humna kadhannaa keenya haaressi, humna amantii keenya ati haaressi. Sagalee kana keessaan immoo nutti dubbadhu. Humna malee homaa gochuu hin dandeenyu. Humni kun immoo si biraa nuuf ta'a. Obboloota koo na dhagaa jiran hundumaatiif maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin humni isaan cabsanii darban isaanirraa abuufatu. Humni isaanii yaa Waaqayyo Gooftaa koo sagalee keetti lallaban isaan argatu. Gooftaa Yesuus Kiristoos namni humna hin qabne humna Waaqayyootiin kan guutame haa ta'u. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin humna keetiin nu guuti. Humna keetiin keessa keenya guuti yaa Waaqayyo. Dhugaatiidhaan hin machaa'inaa garuu humnaan guutamaa malee dubbii kee irratti akka barreeffamee jiru yaa Waaqayyo. Humna kanaan nu guuti, nu jabeessati. Amantiidhaan nu dhaabi maqaa Gooftaa Yesuusiin. Sagalee dhaggeeffannu kana nuuf eebbisi maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Egaan kutaa amma dubbifanne kana keessatti Isaayyaastuu dubbata waa'ee amantiidhaan waaqayyoon eeggachuuti mata dureen iddoo kana. Amantiidhaan waaqayyoo sanuun jedhe sanutti dubbate eeguudhaaf immoo maal akka barbaachisu sagalee waaqayyoo dubbata. Keessumaa sagaleen dubbise kana keessaa lakkoofsa 31 irratti maalidha? Warri waaqayyoon abdiidhaan eeggatan garuu humni isaanii hin haareffamedha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Ittaansee immoo wanti inni dubbatu kan namatti tolu akka joobiraas balali'anii ol hin ka'uu, hin fiiguu garuu hin dadhabanii, hin adeemuu garuu hin muduqanidha. Haaleluyyaa. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Obboloota warreen dhaggeeffataa jirtan booddee sirra deebi'een dubbadha. Waaqayyo jireenya keessan keessatti waan lama godhu. Tokkoffaa waaqayyo humna isaatiin isin haa guutu maqaa Yesuusiin. Inni lammataa isin guutuu duwwaa miti maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin humni keessan immoo haaromu. Booddeen itti dhufa. Garuu ittaansee maalan dubbachuu barbaada? Humna jechuun maal jechuudha? Humna jechuun manuma barumsaa keessatti barataa turre keessattuu baay'een keessan tarii warri beettu maal jennee baranne nuti power is the ability to do work jennee baranne. Yookaan maal jechuudha? Humna jechuun dandeettii waan tokko ittiin hojjechuuti jenneetu baranne. Bara kana keessa waan tokko gochuudhaaf, bara kana keessa waan tokko sochoosuudhaaf, wanti barbaachisu waldaa keessatti tajaajiluudhaaf, ba'uudhaaf, galuudhaaf, hojjechuudhaaf humna barbaachisa. Humni baay'ee barbaachisaadha. Waldaa kiristaanaatiif humni baay'ee barbaachisaadha. Biyya tokkoof humni baay'ee barbaachisaadha. Saba tokkoof humni baay'ee barbaachisaadha. Mootummaa tokkoof humni baay'ee barbaachisaadha. Mootummaan humna hin qabne mootummaa miti. Maatii tokkoof humni barbaachisaadha. Nama tokkoof humni baay'ee barbaachisaadha. Fakkeenya tokkoon isinitti hima. Namni konkolaataa yeroo bitatu yookaan immoo biraa'uu dhiisaatiyyuu baabura midhaan ittiin daakan yeroo bitatu humni isaa hammamii jedheetu gaafata. Maaliif humna xiqqaadhaan yoo waan hojjetu ta'e xiqqoosee hojjetee dadhabaa jechuudha. Kanaaf konkolaataa humna isaatu ilaalama. Moobaayilii dhumti harka keessan keessa jiru humna qaba of keessaa bara. Dhagaa baatirii isin bitattan humna of keessaa qaba. Humna sanaanitu waan tokko sochoosaa jechuudha. Mana waaqayyoo keessatti hojii waaqayyoo kan hojjetamu humnaan galanni waaqayyoof haa ta'u. Humna sakkamiitiin booddeen itti dhufa. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame ta'u. Waa'ee humnaa yeroo laallu humna garagaraatu jira addunyaa kana keessa. Humni siyaasaa jira. Humni qawwee jira.
humni aangoo jira. Horiin humna qaba. Humna hamaa qaba horiin. Arrabni humna qaba. Humna arrabaa. Dhukkubni humna qaba. Waan baay'eetu humna qaba bar. Du'i humna qabdi mo'amte malee. Ibiddi humna qaba. Humna wanti hin qabne hin jiru. Ifni humna qaba. Dukkanni humna qaba. Seexanni humna qabdi. Humna baay'eetu jira. Humna garagaraa waamuu dandeessu waan humna qabu. Garuu wanti hundumtuu humna qaba. Humni inni tokko isa tokko irrattitu injifata yookaan isa tokko mo'ata. Fakkeenyaaf humni ifaa humna dukkanaa mo'ata. Humni jireenyaa humna du'aa mo'ata. Egaa walitti fidaa gaa waan baay'ee. Humni horii humna hiyyummaa mo'ata. Humni maal dubbadha. Walumaa galatti humni inni tokko isa tokko irrattitu humna qaba. Garuu wanti isin beekuu qabdan humni baay'ee barbaachisaadha. Humna hedduutu jira akkuma nama dubbadhe garuu ani har'a kaniin irratti dubbachuu barbaadu humna amantootaa isa jedhudha. Humni amantootaa kuni eessaa maddaa jennee yoo ilaalle humni amantootaa kun bakki inni waddu waaqayyo biraa madda. The power of God yookaan the power of Holy Spirit hafuura qulqulluu keessaa madda. Amantoonni kan isaan ittiin faarfatan humna waaqayyootiin. Amantoonni kan isaan ittiin qulqullummaadhaan jiraatan humna waaqayyootiin. Amantoonni kan isaan ittiin kadhatan humna waaqayyootiin. Amantoonni kan isaan ittiin lallaban humna waaqayyootiin. Humna waaqayyoo malee hojiin waldaa keessaa hin hojjetamu. Namoonni baay'een kan isaan itti dubbii waaqayyoo wajjin wal bira darban. Namoonni baay'een kan waldaa baay'een kan isheen humna dhabdee akkasumaan laaffattee deemtuuf humna waaqayyootu keessaa ba'a. Waaqayyoo humna isaa isinirraa hin fudhatin. Akkasumas isin eebbisa. Haaleluyyaa. Maqaa Yesuus Kiristoos waaqayyoo humna isaatiin isin haa guutu. Faarfattoonni na dhaggeeffataa jirtan yoo jiraattan. Lallabdoonni na dhaggeeffataa jirtan yoo jiraattan. Jaarsolii waldaa na dhaggeeffataa jirtan yoo jiraattan. Maqaa Gooftaa Yesuus waaqayyoo humna isa waaqarraatiin humna hafuura qulqulluutiin isin haa guutu. Gooftaa Yesuus Kiristoos mataan isaa hojii ergamootaa boqonnaa 1:8 irratti utuu gara mirga abbaa isaatiitti oliin bahin dura duuka buutonni isaa yeroo ofii isaatiin deemuudhaaf ka'etti walitti isaan qabee Yohaannis boqonnaa 16 irratti akkas jedhee itti dubbateera. Ani yoon deeme isinii wayyaa yeroo ani deemu inni karaa isinitti agarsiisu, inni isin barsiisu, inni isin lallabsiisu, inni isin faarfachiisu isin irra dhufaa'edha. Akkuma sila jedhe hojii ergamootaa 1:8 irratti immoo hamma hafuura qulqulluun isin irra dhufutti Yerusaalemii hin bayinaa. Yeroo hafuura qulqulluun isin irra dhufe garuu humna hin argattu. Yeroo sana Yerusaalemitti, Samaariyaatti, Yihudaatti, hamma handaara biyya lafaatti dhuga baatuu kootaatu jedhe. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Hin yaadattu yoo ta'e wanti kun hin raawwatame achuma irratti. Hojii ergamootaa boqonnaa 2:1 kaatanii yeroo dubbiftan 120 ta'anii abdii abdachiifame. Eeggataatu jiranii utuu kadhataniidha sagalee waaqayyoo. Utuma eeggataa jiranii humni waaqayyoo dhufee haaleluyyaa isaanirra buufateedha. Yeroo dhuma sana afaan garagaraatiin dubbachuu jalqabaniidha. Humna argatan. Maaliif Gooftaan humna tuun argatin hin bayinaa jedhee ture. Yaadattu yoo ta'e yeroo dhuma sana Phexros wangeela fuudhee bahe. Wangeela fuudhee bahe Phexros amantoonni hojii ergamoota keessaa namoota akkamiiti yoo jettanii namoota hundeen sanyii isaanii Yihudii ta'anidha. Warra Yihudii kanatti Phexros humna hafuura qulqulluutiin sagalee waaqayyoo isaanitti lallabe. Isin warri na dhaggeeffattan warri Yihudii kun Kiristoos Yesuusiin isa isin ajjeeftan waaqayyo garuu humna du'aa cabsee isa du'aa kaase gara mirga abbaa isaattis ol ba'e inni bara baraan jiraataa ta'e jedhee yeroo hundi humnaan sagalee waaqayyootti dubbatetti namooti 3,000 gooftaa argatan Kiristoos Yesuusitti amanan. Lallabni Phexros humnaan ture obboloota ko. Kanaaf yeroo dhuma sana cuuphaman waldaan Yerusaalem bakka sanatti bu'uureffamte. Kanaaf gaan humni amantootaa eessaa madda isa jedhuuf humni amantootaa kun waaqayyo biraa madda. Humni amantootaa kun hafuura qulqulluu keessaa madda.
obboloota ko isiniin eebbisa waldaa keessan keessatti faarfannaan keessan humnaan haa ta'u waaqeffannaan keessan humnaan haa ta'u namooti baay'een dogoggora garagaraa uumu humna waaqayyootiin wangeela lallabu jechuun iyyuu miti akkasumas wacanii olii gadi utaalanii fakkeessuu miti firoota ko dubbii wangeelaa dubbii waaqayyoo waltajjii irraa lallabamu humna qabu jireenya namaa jijjiira galanni waaqayyoof haa ta'u keessa namaatti bu'a humni waaqayyoo darbee sagalee lallabamu keessaan yeroo waldaarra dhufu namootni keessi isaanii jireenya argata namni gooftaa hin beekne illee gara gooftaatti deebi'a sodaa waaqayyootu waldaa keessa buufata lallabni humna qabu kanaan beekama namni fuula waaqayyoo duratti ija jabinaan dhaabachuu hin danda'u lallabni humna qabu hin beeksisa faarfannaan humna qabu hin beeksisa maaliin beeksisa yoo jettan faarfannaan humna qabu barootarra qaariyee dhaggeeffatama galanni waaqayyoof haa ta'u mee ammatuma isin gaafadhe faarfannaa waggaa 20 dura dhageessan faarfannaa waggaa 30 dura dhageessan hamma har'aatti faarfatamu hin beektanii isin faarfannaa tokko beekaman hin eegin diina koo kufaatii koo utuut kana hedduu dhadhaa jersaa dibe gooftaan mataa koo maal jeenyettaree attam gootaree kakuun gooftaa koo waa'ee koof galee karaatti nafuu raawwaatu malee faarfannaan kun waggaa 20 dura faarfatame hamma har'aatti ittiin faarfatama dhiifama yoonii iddoo tokkotti iddoo lamatti dogoggore garuu faarfannaan humna qabu keessa namaatti bu'a faarfannaan humna qabu hafuura waaqayyootiin keessa namaa quubsa galanni waaqayyoof haa ta'u kadhannaan humna qabu firoota ko nama jijjiira hin beeksisa waldaan humnaan guutamte hin beeksisi hin guddatti hin bal'atti seexanni bakka sana keessatti iddoon qabu loluu danda'a rakkina uumuu danda'a wanti garagaraa jiraachuu danda'a garuu bakka humni waaqayyoo jirutti moo'ichi kan waaqayyooti moo'ichi kan amantootaati moo'ichi kan ijoollee Yesuus humni amantootaa kun eessaa madda waaqayyo irraa madda humni amantootaa kun eessaa madda hafuura qulqulluu keessaa madda galanni waaqayyoof haa ta'u kanaaf yeroo baay'ee namoonni humna yeroo jennu muuziqaa iyyisiisuun kan humnatti fakkaatu jira muuziqaa iyyisiisanii gurra namaa duuchuun humna miti firoota ko humni waaqayyoo waldaa tokko keessa yeroo dhufu namni ol jedhee dhaabachuu hin danda'u namni humna waaqayyootiin guutamee tajaajilu dubbiin sana hin alaawu dubbiin isaa harka namatti hin jedhu namni humna waaqayyootiin guutamee faarfatu faarfannaan isaa dhaggeeffatamee hin quufamu obboleettii ko obboleessa ko waaqayyoo humna isaatiin si'aa gootu haleluuyaa galanni waaqayyoof haa ta'u humni waaqayyoo waldaa kiristaanaatiif baay'ee barbaachisaadha humni amantootaa waaqayyoo biraa madda galanni gooftaaf haa ta'u kanaaf lallabni humna qabu hin beeksisaa lallabni humna qabu nama jijjiiraa kan hin jedheef waa'ee humna amantootaa yeroon dubbadhu waan lama dubbadheen har'aaf xumuruu barbaada inni duraa kanan dubbachuu barbaadu nama gooftaa Yesuus Kiristoositti amanu inni tokkoffaan nama gooftaa Yesuus Kiristoositti amane nama gooftaa Yesuus duukaa bu'u waaqayyo humna isaatiin isaan guuta Efesoon boqonnaa 5:18 irraa maal jedha dhugaatiidhaan machooftanii ofiin wallaalnaa qooda kanaa hafuuraan guutamaa malee jedha humnaan guutamaa malee jedha humnaan guutamuu jechuun dogoggortanii kana nu banne afaan haaraadhaan dubbachuu miti namooti humnaan guutaman kan afaan haaraadhaan hin dubbanne hedduutu jira humna waaqummaa keessa isaanii jiru lallabsi isaanii mi'aawu faarfannaan isaanii mi'aawu kadhannaan isaanii wajjiroo kadhatanii hin quufamne baay'eetu jira garuu Phaawulos warra Efesoonitti yeroo dubbatu dhugaatiidhaan ofiin guutinaa keessa machiidhaan ofiin guutinaa humna waaqayyootiin garuu guutama hafuura qulqulluudhaan guutama egaa waa'ee humna waaqayyoo yeroo yaannu waaqayyoo amantoota isatti amanan humna isaa sanas gaafatan humna isaatiin isaan guuta isinin eebbisa waldaa keessaniin eebbisa mana keessaniin eebbisa kwaayirii keessaniin eebbisa tuuta kadhannaa keessaniin eebbisa maqaa Yesuusiin waaqayyoo humnaan isin haa guutu humna isaatiin guuta waaqayyoo amantoota inni lammataa
inni dubbachuu barbaadu waaqayyo humna amantootaa hin haaressa. Isaayaas boqonnaa 40:31 irraa sila dubbiseera maal jedha? Warri waaqayyoon abdiidhaan eeggatan humni isaanii hin haareffama. Firoota koo waan tokkoon isinitti hima. Humni kadhannaa namaa hin dadhaba. Humni waaqeffannaa namaa hin dadhaba. Humni jireenya hafuura amantii namaa hin dadhaba. Namni hafuuratti hin dadhaba. Kanaaf waan waaqayyo nama abdachiisa eeguun al tokko nama dadhabsiisa. Namni waaqayyo duukaatuuf fiiguu hin dadhaba hafuuratti. Garuu abduutu jira. Waaqayyo humna namaa hin haaressa. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Humni keessan haaromu. Akka moobaayilii harka keessan keessa jirtu, moobaayilii harka keessan keessa jirtu maalan jedhee waaqayyo humna namaa haaressan jedhe. Keessaadhuma humni isheen qabdu miti isa nuti chaarjii jennu. Yeroo keessaadhuma wal tokko sagalee wayii qabdi, sagalee fokkisaa tokko buculul jetti. Maqaa Yesuusiin waaqayyo sagalee mujujuudhaan sagalee wanta namatti hin tolleen deddeebi'uu isinirraa qabu, isinirraa hakaasu maqaa Yesuusiin. Moobaayilitti kana yeroo isin fuutanii dhattanii humna ibsaatii wajjin walitti fiddan yookaan chaarjii gootanii humna argatti deebite. Ibsa see deebi'a, sagaleen isheen fokkiftuu sun keessaa baddi. Agartanii jireenya amantii akkasi. Waaqayyo akka moobaayilii kanaa yeroo isaa wajjin walitti buutan. Moobaayiliin hudhattee humna ibsaatii wajjin walitti buutee haarofti miti. Atis maqaa Yesuusii wajjin walitti buutee humni kee haaramu. Hafuura qulqulluu wajjin walitti dhuftee humni kee haaramu. Kanaaf waan laman dubbadhe isa taanutti itti fufa. Waaqayyo amantoota humna isaanii hin haaressa. Inni duraa immoo waaqayyo amantoota humna isaatiin isaan guuta. Kanaaf dubbii dhageenye kana waaqayyo nuuf eebbisu ittaan fufa torbanitti waaqayyo humna isaatiin isin haa guutu eebbifamaa ulfaadha. Yesuus yaa hoolaa waaqayyo. Yesuus yaa hoolaa waaqayyo. Yesuus yaa hoolaa waaqayyo. Yesuus yaa hoolaa waaqayyo. Qalamteetoo duuteetoo cubbuu addunyaas baatteetoo siif hin malaa galaanni ulfinni guddinni yoo. Yesuus yaa hoolaa waaqayyo. Yesuus yaa hoolaa waaqayyo. Yesuus yaa hoolaa waaqayyo. Yesuus yaa hoolaa waaqayyo. Qalamteetoo duuteetoo cubbuu addunyaas baatteetoo siif hin malaa galaanni ulfinni guddinni yoo. Ulfaadhu siin eebbisa, ulfaadhu siin eebbisa, galatan siif baay'isa. Ulfaadhu siin eebbisa, ulfaadhu siin eebbisa, ililleen siif baay'isa. Ulfaadhu siin eebbisa, ulfaadhu siin eebbisa, farfannaa siif baay'isa. Jireenya koo hundaan siif dhiyeessa, godhee aarsaa jiraata. Hafuuraa fi dhugaan sin waaqessa, Yesuus mootii ulfaata. Horii coomaa qalmaasa gubatu atoo hin barbaanne. Jireenya koo ulfaachuu feetetta, Yesuus nan tuffanne. Jireenya koo hundaan siif dhiyeessa, godhee aarsaa jiraata.
hafuuraa fi dhugaan si waaqessa Yesuus waaqa ulfaataa horii coomaa qalmaasa gubatu atoo hin barbaanne jireenya koon ulfaachuu feetetta Yesuus nun tuffanne hafuuraan guutame sin waaqessa onnee koo guutuudhaan sin eebbisa hafuuraan guutame sin waaqessa onnee koo guutuudhaan sin eebbisa. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan yaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rww@tabelensvine13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeeyila keenya radiowarrawangeelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa waaqayyootiin tura. Riqichin yaabadhee naan hin cabne milkiin koo ganamaas natti hin banne mul'ataa koo jaamsuuf kan abbalee qaana'eeraan bitaa isatti galee irraa nafii sila yoona hin jiraan nama ta'e gooftaa koo qabadhee lafaa ka'e isa naan barbaade waan mija'a maafan deebi'a afaan duwwaa irraa nafii irraa nafii irraa nafii irraa nafii irraa nafii galata isaa annan faarsatti fufee irraa nafii irraa nafii irraa nafii irraa nafii galata isaa annan faarsatti fufee dinni koonaan qolanne haaluu isaas naatti hin baane ofumaa yaa habiibu'aa yoom na buufate bowwaa dinni koonaan qolanne haaluu isaas naatti hin baane ofumaa yaa habiibu'aa yoom na buufate bowwaa utunni na bukkee daaddisu na nyaachuuf utunni bokkisu gooftaadhaan hirkabaa hin dhufee diinotaan nyaatamuun koo nafee irraa nafee irraa nafee irraa nafee irraa nafee irraa nafee galata isaa annan faarsatti fufee irraa nafee irraa nafee irraa nafee irraa nafee galata isaa annan faarsatti fufee irraa nafee irraa nafee irraa nafee irraa nafee galata isaa annan faarsatti fufee na fuudhee darbinee kursaan lolaa
Gooftaa koo naaf kennee tooftaaf malaa kan dhibee dadhabee gateettiin koo sit kuffisee darbee mit dandeettii koo irraan fi inni na wajjin ta'ee naaf dhaabatee Gooftaa koo utuu si'in ta'uu baatee Masaraa koo cabsee natti ol galee natti dibuuf ture diinni cilee amma garuu irraa nafee irraa nafee irraa nafee irraa nafee irraa nafee galatisaa annan faarsatti fufee irraa nafee irraa nafee irraa nafee irraa nafee galatisaa annan faarsatti fufee irraa nafee irraa nafee Jesus Gooftaa koo hundee seenaa koo siinan bareedee daagadhee rakkoo na yellaasifnee ulfaadhaa baakoo na yellaasifnee ulfaadhaa baakoo Jesus Gooftaa koo hundee seenaa koo siinan bareedee daagadhee rakkoo na yellaasifnee ulfaadhaa baakoo na yellaasifnee ulfaadhaa baakoo hundumaadhaaf atanaaf kophaa kee 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 hundumaadhaaf atanaafi 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 kophaa kee hundumaadhaaf